عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه يا قد سارت للسعد في أمل. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله أكما أرجتني تكا بقى جمدني سنين جلا الرأس ردي بيان يرو هندمايو وريني مكي في إبسشا جالتا بقى جمدني ini sinin jala akkuma argitanii kanuka maki daf gah guyyaa har'a wantoota isheedhaaf qophaa'ee gah makiin waan cu'aa ta'uu isheerran kan ka'e wantoonni hedduun isheedhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Akkuma argitan marqaan, dhadhaan, chookoleettiin, zariin wanta qopheeffamuu qabaa jedhamee takka hin hafne jechuudha. Akkuma argitanii kanaaf maashaallah tabaarakallah rabbiin isaan irraa haa jaallatu. Warra akkasitti isheedhaa qopheesse sanas rabbiin isaan irraa haa jaallatu. Ishees immoo goobazii taatee akkasittiin akka eegamtetti bakka eegamtetti kabaja ishee waliin argamuu isheetiif hedduu takka gammannee jirra. Baga rabbiin nama kanaa ishee taasisee ibsishaan illee baga gammadee koongiraagireeshisiin jennee jirra. Ibsishaa jaalalli keessan ammallee kan daangaa hin qabne isiniif haa ta'u jaalala hanga dhumaatitti waliin ilmaan hortanii waliin jiraatanii hanga dhumaatitti namaaf illee fakkeenya taatan rabbiin isiniif haa taasisu. Egaa akkuma argitan jechuudha jechoota namoota baay'ee keessa dabartee makiin iddoo kana ga'uun ishee hedduu takka nu gammachiisa. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee tokkoon gammadeetiin jira jechuudhaani hedduu takka agana kan hin jedhamne biyya ormaa keessa jiraattee akka waan haadha isheef abbaa ishee bira jirtuutitti kabaja akkanaa kana isheedhaaf yeroo godhamuuf wantoonni hundinuu akkasitti qopheeffamee fi yeroo isheedhaaf godhamu hedduu takkan gammadee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kun kaleessas deengaddas jechuudha ummata oromootiif saba oromootiif dudda isheetiinis harka isheetiinis gadi hin jenne morma isheetiinis gadi hin jenne jechuudha. Haa ta'u malee immoo har'a jireenya isheetiif illee akkasittiin yeroo bareeffattee jiruu ishee karaa fuulduraatitti gammachuu ishee akkasittiin namoota hunda wajjiniin waliigaltee godhattee gammachuu ishee kana immoo akkasittiin yemmuu bareeffattu hedduu takka nu gammachiise. Akkasuma immoo ibsishaan illee kan isheedhaan daranii ta'ee akka isheen gammachuu keessa isii jiru kan akkasiin burqisiifattu akka isheen ibsattu waan hundumaanuu ishee bira dhaabatee waan iddoo kanaan isaan lachuu rabbi iddoo kanaan isaan ga'eef rabbiin guddisnee galateeffanna. Kanaaf iyyuu hedduu takkan gammadee isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha hedduu takkan gammadee kan na dinqisiise jechuudha. Akka waan biyyaati biyya amma kana amma waan biyya ormaa jettanii isuma dhugaa dubbachuudhaaf biyya ormaa hin jedhamu jechuudha. Biyya ormaatitti wantoonni kun qopheeffame hin jedhamu tasumayyuu jechuudha. Akka waan haadha isii bira jiraattee haadha isiititti yookiin immoo biyya abbaasii keessa jiraattee biyya abbaasiititti dhadhaan akkasitti qopheeffamee dhadhaan dibataa kan ittiin nyaatamu marqaan akkasitti qopheeffamee eenyutu mee biyya ormaa keessatti jechuudha eenyutu meeyyuu akkasittiin qopheeffatee akkasittiin cidha isaanii kun barri ganaadha bar sargiin ganaadha akkuma beekamu hundi keenyaan beekna waan ta'eef sargiin ganaadha garuu osoo sargiin hin qaqqabin wantoonni hundinuu akkasitti mijatee tolfamee eenyutu biyya ormaatti akkasitti tolfate eenyutu biyya ormaatti akkasitti mijeeffate namni mijeeffate tokko hin jiru jechuudha. Jaalalumaanuu yoo walitti dhufan wal jaalataniitumaa yoo walitti dhufani urfuma irrattu oduma namni waan nama takkan argin kan daa'ima dhalanfaa argina jechuudha. Nama hunda isaaniiyyuu nama kamiyyuu maaf hin taane kan daa'ima harkisanii deeman argina. Malee kana keessatti waan nama takka argin beeku jechuudha. Biyya ormaa keessatti namoota akkasittiin sirna kana akkasittiin tolchan jechuudha takka argin beeku.
akkasuma immoo warreen tarii cidha godhatanii kan wal fuudhan yoo ta'e malee warreen kun akkasitti biyya biraarraa biyya biraatti wal jaalatanii wal bira dhufanii wantoonni hundi akkasitti godhamee durfamee raawwatee margi warra geeffamee warraaf wanti barbaachisu hundi guutamee hin jiru jechuudha. Namni takkumayyuu hin argine takkumayyuu hin argine jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e takkumayyuu hin argine garuu kan makii kun liyyuudhuma jechuudha. Liyyuudhuma jechuudhaan argeen beeku takkaas akkanaa rabbiin waliin oolchee isaanaa bulchu kana rabbiin kadhadhu isa kana duwwaadha. Rabbiin waliin oolchee isaanaa bulchu umurii dheertuu isaaniif haa kennu nama ilmaan horee waliin jiraatu rabbi isaanaa taasisu nutirree gammachuu keenya kana rabbiin hanga dhumaatitti nuuf taasisu. Akkasii siniin jedha hedduu takka gammadee siniin jira gammachuun kiyya daangaa dhabdee siniin jedha akka isinis hundi keessanuu akka gammaddan abdiin qaba garuu maal jedhure baqa jechuma dhabne suma dhugaa dubbachuudhaaf jecha dhabne akkasii akkasuma namoonni haaraan akka carraa ta'ee gara sana kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aadha akkasuma mooyyuu namoonni maatii qotaatanii jirtan like share gochuudhaan jajjabeessaa kana hundumaa waan gootaniif guddaa galatooma anga waan baraa arganne yookiin immoo makishaan gadi baatee dhuftee ammas wantoota nu gammachiise gammachuu keenya dhufnee waliin irraa ibsannutti tortii gaarii isiniif hawwina nagaa fayyaatti nuuf tura like share gochuun nu jajjabeessaa waan barbaadan immoo koomentii irree nuuf barreessaa isiniin jenna nagaatti nuuf tura bye bye.